Morkiin Arsenaalii fi Manchester Cityin har'a Imireetitti taasisan milkiin eenyuuf tolti laata? Arsenaalii fi Manchester Cityin walumaa galatti yeroo 212 kan wal argan yoo ta'u, Arsenaal yeroo 99 Manchester City injifatee jira. Cityin ammoo yeroo 65 injifannoo qaba. Yeroo 48 ammoo wal kabajaniiru. Walumaa galatti gooliiwwan 500 ol kilaboota lamaaniin galmaa'ee jira. Taphabaatii darbe keessa wal arganiin goolii taphataan Man City Erling Haaland lakkoofsiseen booda taphattoonni Arsenaal Kaalaaforii fi Gabriel Magaalees lakkoofsisaniin Arsenaal boqonnaa dura olaantummaa argatee ture. Kilaboota lamaan gidduu morkiin guyyicha ture sababa kaardii diimaa Trossardiif kennameen hawwataa hin turre. Mootorri sarara gidduu Manchester City Rodrigo Hernandez tapha kanarratti ture kan miidhama guddaaf saaxilamuun Cityidhaaf kasaaraa guddaa bara dorgommii ta'e. Tapha boqonnaa booddeetiin gareen dhukaastota daqiiqaa 60 ittisuudhaan Etihad irratti injifannoo galuuf abjootan illee taphataan Manchester City John Stones goolii qixxeessituu galchuudhaan morkiin Etihad wal kabajuudhaan goolabame. Seenaa keessatti morkii Man City fi Arsenal gidduu geggeeffame irratti taphattoota goolii hedduu galchan keessaa taphataan Manchester City Sergio Aguero fi kan Arsenal Douglas Luiz goolii 11 lakkoofsisuudhaan seenaa qabu. Taphataan Arsenal John Rashford goolii 10 Man City irratti galchuudhaan lammaffaarra jira. Taphataan Arsenal Thierry Henry fi kan Man City Kevin De Bruyne goolii 8 galchuudhaan sadaffaarra jiru. Kevin De Bruyne har'as Manchester Cityidhaaf hiriiree ni taphata. Goolii galchamoo laata. Har'a morkiin dirree warra dhukaastota Stadium Emirates irratti yoo ta'u, Gabriel Magaalees taphataa Man City Erling Haalandin achitti wal argina jedhee dhaadataa ture. Erling Haalandin sarara goolii irraa ittisuuf danda'amoo laata. Arsenal taphataa isaa collee Saakaa malee taphata. Fuuldurarraa ammoo Gabriel Jesus miidhamaan dhabee jira. Man Cityin ammoo garee ittisaa jajjaboo ta'an Ruben Dias fi Nathan Ake malee dirree seena. Morkii waancaa Premier League bara kana Liverpool qabxii hedduun fagaatee argamus Arsenal faana isaa hordofaa jira. Man Cityin ammoo waancaan waan harkaa baatee fakkaatullee top 4 xumuruudhaaf xiiqeffataa jira. Taphni kun injifannoo eenyuun goolabama laata? Tilmaama keessan nuuf ka'a.